Walaloo gabaabaa dubbisa mata dureessaa akkas kan jedhu waan Kiristoos nuuf ta'edha. Waan Kiristoos nuuf ta'ee taa'ee itti yaadeen imuuf lafaa ka'e taa'ee itti yaadeen imuuf lafaa ka'e ulfina isaa dhiisee waaqarraa nuu dhufee deebi'ee akka dhaabbatuuf jireenyi inni kufee balbala nuu bane ilmi Waaqayyoo dhufee balbala nuu bane ilmi Waaqayyoo dhufee sagalee foon uffatee nu gidduu buufatee jaalala nuu qabuuf garbummaa uffatee jireenya akka itti fufuuf duuti sin dhaabbate jireenya akka itti fufuuf duuti sin dhaabbate. Gatii nama hundumaa abbaan irra kaa'ee madaa'uu isaatiin madaa akka oolluuf isatti lakkaa'ee qalamuu ilma isaatiin qajeelummaa nuuf lakkaa'ee qalamuu ilma isaatiin qajeelummaa nuuf lakkaa'ee waanni qulqulluun kun fakkaatee cubbamaa kana sobsaan baatee inni yoom gungumaa karaa isaa baafamee gatiin nama hundumaa karaa isaa baafamee gatiin nama hundumaa maalattam dinqiidhaa na dhibe waa'essaa kassaa eessaa kaaseen eessatti daangessaa kanaaf dinqifadhee sammuu koo keessa naannessa. Tulloota gararraa baay'ee achi ol fagoo garaa galaanaa jalas ta'ee baay'ee gadi fagoo irra lafaas ta'ee addunyaa achi fagoo iddoo hunda jira humni argamasaa kanaaf eessaa kaaseen eessatti daangessaa ammas dinqifadheen sammuu koo keessa naannessa ammas dinqifadheen sammuu koo keessa naannessa waan hadhaan guutuu obsa isaan danda'ee salphinaaf yeelloo keenya isan nurraa danda'e gatii dirra keenyaa dirri isaa gubatee qajeelummaa dirra isaa dirri keenya uffate qajeelummaa dirra isaa dirri keenya uffate nu maal si goonanii kan akkas nu jaalatte nu hin fayyisuuf qullaa kee dhaabbattee lubbuun keenyas fayyitee siin araara argatte lubbuun keenyas fayyitee siin araara argatte eenyummaa babbadaa nuuf sisirreessitee gatii hojii keenyaaf dhagna kee dhiyeessite qulqulluu dhiiga kee nu qulqulleessite eenyummaa babbadaa nuuf sisirreessite eenyummaa nutti hin tolle iddoo isaatii barbadeessite eenyummaa nutti hin tolle iddoo isaatii barbadeessite lubummaa Yesuusin araara argatanii diinummaan isa fee warri fagoo dhiyaatanii waan seerri isaan dhorkus amantiin hirmaatanii waan seerri isaan dhorkus amantiin hirmaatanii Leewwii ta'uu qofaan luba ta'uu nafee dhiiga gooftaa Yesuusin danqaan nurraa hafee luba ta'uu Yesuusin martuu luba ta'e luba ta'uu Yesuusin martuu luba ta'e. Nutis luba taanee luba mana mootii baga gammaddanii namoonni akka kootii baga gammaddanii namoonni akka kootii luboota isaa taatanii hojjettoota mana mootii waan xiqqoo ishii jedhee tan xumuraa obsumaan naa tura dhufaatii Yesuusiif jabaatanii dhaabbachuu deebi'ee dhufaa gargar nu baafachuu kan dhiphinaaf facaases galataan haammachuu warra kan isaatii gumbii isaatti galfachuu deebi'ee dhufaa hin irraaffatina jireenya isaa waliin galles tasa hin jiraatina deebi'ee dhufaa hin irraaffatina jireenya isaa waliin galles tasa hin jiraatina Kiristoosin dhufaa gatii namaa baatee ture fakkaatu iyyuu waa'ee dhufaatii isaa inni yoom dagatee Kiristoosin dhufaa gatii namaa baatee kan deebi'uu didee waa namaa hojjetu wayyoo isa nyaate kan ammeenya dhiisu ilma Waaqayyoo wajjin bara baraan jiraate kan ammeenya dhiisu ilma Waaqayyoo wajjin bara baraan